Hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessan nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan nuti jirra hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa akkam jirtu. Kottaa shiroo nyaadha. Shiroo nyaachaa jira jechuudha. Innaa tuna rabbaraa jira. Goodaa keessa jiru jechuudha. Nyaadha maalana jedha seetanii shiroos bitee miiceen jira. Barbaree hojjechuufan amma shunkurtii adii gingibila waan argamu muraa jira. Kun akkuma argitanii mooyyatti cafacafee qorsuufan jechuudha. Amma barbaree biteera garuu barbaree hin tuqu. Maaliif seetanii lammiin hin jiru waan ta'eef amma barbaree waan tuqee isaanis tasa ba'uu danda'a. Kanattas neera garuu dheengadda caaltuu taana caaltuun dhuftee deemtee bitaniiftumti. Innaa haala kanarra birraa bukkee kaa'anii yoo mana kaa'een bu'u waan ta'eef barbaree cafaquufanii jechuudha. Hin cafaqu barbaree kibamisa hojjechuu hin jira jechuudha. Zinjibila, shunkurtii adii, diimaa, gasobilaa minaamini irraa walitti godheeni shiroon koo kun as jira miiceera. Kunoo sharaa qabarreera. Shiroon qaata goggogee garuu barbarees bitee haala kanaan kun barbaree qopheeffachuu jechuudha. Mucaa faana yeroo iftan immoo namni hin jiraanne barbaree ni rakkisaadha. Gadda caaltuun illee abbaa manaa ishee hafi jedhanii ture. Garuu immoo ishee minna qabe abbaa manaa ishee biraa akkamitti nuti wajjin dhufanii jedhee ishee minna qabe wajjin galte. Isiniin jedha. Haala kanaan barbaree qopheessaa jirra jechuudha. Gannaanis dhufaa jira miti. Gannaan har'i kudhanii bulii torbee lama wayii taate. Ammanatti barbaree koodhaan daaksisan. Inni akkasiin kottaa nu gargaara barbaree isin jenna. Mooyyee yeroo sargii caaltuu biyyaa fidadheen dhufe hin mul'atti iyyuu sedana kun nuti dhiqee tanan achiira. Yeroo jalqabaatti itti tumuu fidan. Mooyyicha itti tumeen beeku maayyuu. Har'a garuu shunkurtii kanatti cafaqee fayyadameera. Dhiqeera keessa ishee. Kun hin mul'atti iyyuu lamana duuban kaa'e mooyyee. Kaameraa keessatti galteerti. Isattan cafaqee tanan. Mooyichatti. Hin guute. Argitanii mooyyee
egaa kun Rabbirraa amallee qunciseen finnee koffii adii mooyyee koo kun har'an siilesse jechuudha. Kanan biyyaa fide mooyyeen kun. Biyyaan fidate dhugaa baay'ee ariifi mooyyeeti. Yeroo jalqabaa kan itti tumu jira. Biyya caaltuu baasin fidee mooyyee kana. Kun Rabbirraa sargaa na rakkisu jechuudha yoo ala taa'e. Haala kanaan barbarree cafaqaa jirra. Finfinnee mummuree jechuudha. Mooyyee baay'ee ariifiidha dhugaa dubbachuu. Mooyyee qabaachuun iyyuu baay'ee ariifiidha mana keessa. Maaliif seeta mana namaan deemtanii waan argitan baaftanii. Shunkurtii maaltu baay'ee guddiidha jechuudha. Shunkurtiin kiiloon birrii 120dha. Kiiloon tokko shunkurtii miidhagaa. Itoophiyaatti jireenyi baay'ee ulfaataadha. Garuu galata waaqayyoo maal jennaan. Tamasgeen jechuudha malee homaa gochuu hin danda'amu. Innaa hordoftoota keenyaa haala kanaan barbaree qopheessaa jira. Barbaree beekuman xiqqoo dhiisee harkaan jechuudha isin agarsiisuu fi maaliif seetan Rabbirraanis na bukkee jira. Boru lammiin kee jira waan ta'eef boruu gadi baasee qooreera qaraxxaseera. Wannoo jechuu bichaadha. Qimamii sabichaan naafi qimamiin goggogeen handaarsifachuu kan hidhaatudha. Kunoo qimamii immoo qopheessaan jira. Isaa gabaarraa qimamii bitanii gosa manatti hojjetanii dhageessisa. Yeroon da'u dura haalaan qimamii isaa bibbitee daaksisee waan tokko hin jedhu wanta barbadeessa. Innaa hordoftoota keenya laayik sheer godhaa. Isiniin jennaa baay'een isin jaalladha. Isin kabajaa. Naganaaf ta'a haadha kee. Utaalloon dhugaa baay'ee daa'ima rakkisaa jira biyya keenyatti. Utaalloon baay'ee Rabbirraa utaalloon qabee jira. Innaa haala kana keessa irra jechuudha barbaree qopheessaa jirra. Amma barbareen kiiloon birrii 250 qannasee jira homaan jedhu. Kan garuu kiiloo 4 bitadhe. Amma Rabbirraan jabaatutti. Rabbirraan wayne adurreen dhugaa luka Rabbirratti wannoo ta'uu barbaadde yeroo inni sosochoosu ishiin taphaaf itti fakkaata. Noo silaa daa'ima. Inna kana isiniin jedhaan hordoftoota koo laayik sheer godhaa. Baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Haala kanaan barbaree qopheessaan jira jechuudha. Gannaan dhufee jechuudha amma. Ayyaana qofaaf iyyuu osoo hin taane manaaf hin qabu.
Rabbirra haa hin jettuun hordoftoota keenya.